Maqaa kan akkamitti moggaafte? Abdiisaa Agaa attamitti moggaaftee gaaffee dhutu ka'e. Maal Abdiisaa Agaa goota biyyaaf lole miti moo? Waa'ee Abdiisaa Agaa namni kutaa gara gadiitti kitaaba irratti hin baranne sin keessa jira moo? Waa'een Abdiisaa Agaa kun maa rakkoo ta'e? Eerpoortii inni Baahar Daarii Balaay Zallaqeen jedhamu moo? Balaay Zallaqee International Airport jedhama. Eerpoortii inni Maqalee Raasa Lulaa Abbaa Naggaa International Airport jedhama. Eerpoortii tokko keessa waajjira meeqatu jira? Baay'ee jira miti? Ani garuu waajjira tokkitti ishee magaalaan waajjira Leetanaal Kolonel Abdiisaa Agaa moggaase ammaaf ammatti maqicha irraa kaasidhaan jedhan. Kaasii hin kaasuun kun gaa dubbii uume ammaaf ammatti qorannaaf Finfinneetti barbaadamta kottu jedhanii Finfinneetti naawam sababa maqaa sanaa. Baay'ee natti dhaga'ame daandii qilleensa Itoophiyaa gadhiisuudhaafis dhumarran ga'e. Mootummaan gararraadhaa qajeelfamanni kennutu dubbannu dhugaaman beeku tokko daandiin qilleensa Itoophiyaa kan Itoophiyaanotaa ta'uu qaba. Qacarriin bakka garaa garaatti ba'a. As keessa kan guutuu qabu Oromoo duwwaas miti, Tigree duwwaas miti, Amaara duwwaas miti. Itoophiyaanotatu guutuu qaba amantaa qabu mootummaan. Kanammoo anis cimseen deeggara. Mootummaan asii bachi vaakaansii qaba kan qacaramu garuu suma dur turedha. Nuun immoo saba kana keessaa ija qabu dubbii dubbatu warra dhamu immoo akkasitti nu waamanii mataa keessa hamarii nu gochaa buulii nu gochaa mataa gadi qabannee nus gabrummaa sasaan beekan sanatti akka bulluuf yaalii garaa garaa godhan jechuudha. Akka amantaa kootiitti wanti dursu loogoo daandii qilleensa Itoophiyaa jijjiiruu miti, halluu jijjiiruu miti. Waan bakkeen mul'atu kana jijjiiruu irratti sabni Oromoo of dhamaasuu hin qabu. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irraa kan argus waan bakkee mul'atu irratti sabi kun yeroo isaa gubu hubannaa qaban keessituun jijjiiramin bakkeen jijjiiramuun bu'aa tokko hin qabu. Ta'us garuu bifuma bakkeen mul'atuun yeroo isaan dhiibbaa nurraan ga'an immoo piroopoozaalota kananii barreessee piroopoozaalii kana qaamota mootummaa gubbaa jiran irraa jalqabee hamma gajjallaatti hoogganaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa dabalatee hamma gajjallaatti namoota biraan hin gahin hin qabu. Dhossaas hin qabu, sobas hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa ja'a qaba piroopozaaliin kun. Mata dureemti piroopoozaalii kanaa maal jedhaa? Itoophiyaanota daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti hammachuu jedha. Mata dureen kun yakka qaba. Daandiin qilleensa Itoophiyaa silas kan eenyuti? Sabab sablammiin kan Itoophiyaanotaati. Kanaaf iyyuu piroopoozaalii kana maarchii bara 2024 Singaappoorii taa'een barreesse. Kanaaf wantoota tokko tokko fakkeenyaaf miidiyaa wajjin gaafa gaaffii gochuu barbaaddu seerri dhaabbati keenya kaa'ee jiru karaa PR baatee inni approviisii godhe malee miidiyaatti dhiyaachuu hin dandeessu siin jedhu. Maaliif kun ta'e? Yoon karaa PR beede kana dhiyeessuu hin danda'an. Seegalee ukkaamsaatu jira jechuudha waajjira sana keessa bulchiinsa sana keessa daandii qilleensa Itoophiyaa kanaan komatamuu hin qabu. Namoonni wanta kana godhan garuu itti gaafatamummaa guutuu fudhachuu qabu. Mootummaan vaakaansii Oromiyaa guutummaa keessatti ba'ee ilma Oromoo jooree hiriiree dorgoma. Asii taa'ee kan garuu kan piriintiin ruumii kutaa qormaataa kan jiru nama tokkodha. Nama tokko roonsi hin jiru nama lamaaf sadii jarruu tokko qormaata fuudhanii abbaa isaan kennaniif namuu hin beeku. Kan taa'ee intarviyuu godhu achi keessa intarastii waloo kan qabutu hin taane intarastii meentaalitii kanaan dura ture nama qabudha. Kanaafiyyuu Amaarifa caccabsite dheeti ati beenuedha. Ituu namni sun afaan hojii daandii qilleensa Itoophiyaa garuu Ingiliffadha. Baran pirezidaantii ture kana cimseen fuuldura dhaabbachaa ture. Amma hani maneejimentiidha. Kana dubbachuu akka yuuniyeeniittis akka maaliittis hin danda'u. Garuu akka lammii biyya kanaatti akka hojjetaa dhaabbata kanaattis dhimmi kun na ilaallata. Kanaafi piroopozaaliin barreessee ergeef kuni akkuma gartanii maqaa xiyyaarota keenyaan barreessee ergeefi xiyyaaronni keenya tokkoon tokkoon isaanii maqaa qabu. Xiyyaara keenya tokkoon na fudhattanii ilaaltanii Dreamliner'idha. Dreamliner'iin kuni our aircraft naming and hotel naming. Maqaa hoteelota keenyaaf maqaa xiyyaarota keenyaan na fudhattanii ilaaltanii kan dursutu dubbannu maqaarraa miti. Kan dursu jira. Ergii isaan fidanii garuu sabni beekuu qaba waan nama dhuunfaan dubbachaa jira malee. Xiyyaarri keenya tokko kan maqaan isaa ETAUC jedhamu maqaan isaa
Abisiiniyaa jedhamee waamama. Dhagaartaa? Tokkoon isinii dubbisa babsaan na dhaggeeffadhaa. Iskaaylaayitiin asuma Finfinnee jiru miiting hooliin sun inni guddaan sun maqaan isaa Skylight Hotel Grand Ballroom Abisiiniyaa jedhamee waamama. Inni Finfinnee jiru. Approval eenyummoo ga'e. Gaafa Abisiiniyaa jedhamee sun Abisiiniyaa kun Abisiiniyaa. Skylightitu moggaa jira. Ofiisii xinnoon Singaappoor keessatti abdii isaa gaadhee moggaasi garuu achii na waamsise. Kun bulii nama gochuu miti. Afaan kee waa'ee Oromoo kaaftee beekadhu jechuu miti kun. Waa'ee walqixxummaa itti dubbannu kan nun asitti falmaa jirru fair waa'ee politiksii isinitti hin fakkaatin. I am not politician. I am economist. Waa'ee dinagdeetiin aan kana ilaallatu. Fair distribution of economy hin jiru taanaan garuu nagaan hin jiru. Fair distribution of economy yeroo hundumaa jiraachuu qaba. Kanaafi xiyyaara kan biraanis ni kaasa. Xiyyaarri keenya tokko ETSK jedhamu maqaan isaa Ras Dashan jedhama. Ras Dashan eessatti argama? Isinis beektu. Kaabatti argama. Achitti argamuun isaa rakkoo hin qabu innis biyya keenya. Xiyyaarri keenya tokko ETAO jedhamu Dreamlineridhaa maqaan isaa Lake Xaanaa jedhamee waamama. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETAS jedhamee waamamu innis Dreamlineridhaa maqaan isaa Laallibalaa jedhamee waamama. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETAOP jedhamu innis Dreamlineridhaa Queen of Sheba jedhamee waamama. Daataa kana xiyyaaricha irra gaafattan ilaaluu dandeessu. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETATQ jedhamu Airbus'idha. Xiyyaarri kuni Sameen Mountain jedhamee waamama. Kun xiyyaara yeroo jalqabaaf Afrikaan fudhattedha. Airbus yeroo jalqabaaf Afrikaan fudhatte Sameen Mountain jedhamee waamama. Xiyyaarri ETAUA jedhamu maqaan isaa Sameen Fox jedhama. Sameenii malee dhagaarta? So kun daandii qilleensa Itoophiyaati natti. Daandii qilleensa Itoophiyaati? Tokkuma irratti waan xiyyeeffatuuf hunda giddu galeessa. Kanan jechaadha. Xiyyaarri Dreamlineriin keenya tokko kan ETAOT jedhamu maqaan isaa Waaliyaa Ibex jedhama. Eessatti argama Waaliyaa Ibex? Kan keenya garuu eessatti argama kunis? Xiyyaarri keenya tokko ETAZI jedhamu maqaan isaa Adai Ababa jedhama. Afaan maaliin mogga'e? Xiyyaarri keenya tokko ETAOR jedhamu maqaan isaa Addis Ababa jedhama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ituunni Finfinnee Addis Ababa jedhee waamu dhageessee beektaa? Yoo xiqqaate Addis Ababaa or Finfinnee maan jenni? Addis Ababaan maqaa Finfinnee mitechaa hin jiru. Mootummaan Addis Ababaa jedhee waama. Finfinnee jedhee waama. Waan mootummaan jedhee waamuu dhiisuun tuffii guddaa mootummaa kanaaf qaban agarsiisuun kana caalee jira namanu. Xiyyaarri keenya ETATK jedhamu Dreamlineriin maqaan isaa Mallas jedhama. Our late Prime Minister jechuudha. Muummee ministeeraa keenya kan Hayilamaariyaam Dassaalany fuula dura turan. Isaaniin maqaa isaaniin illee xiyyaarri jira jechuudha. Xiyyaarri keenya ETAZN jedhamu Airbus'idha. Kunis Adua jedhamee waamama. Xiyyaarri keenya ETANN jedhamu Blue Nile jedhamee waamama. Blue Nile lafa inni ga'u beektu. Leek Xaanaa obboleessa qotisoo Leek Xaanaati. Xiyyaarri keenya kan biraan ETAYM jedhamu Itoophiyaa jedhama. Kun mormii hin qabnu kanarraa. Itoophiyaa kuni nus keessa jirraa kanarraa mormii hin qabnu. Itti walii galla kanatti. Kanaafi liistiiwwan kana isiniin ilaallatu baay'eedha waan ta'eef riisarchii mataa koo hojjedheen dookumentii kana akkasin ilaaltanii jedheen afaanii miiraan haasa'an jiratu hin taane nama barate jechuunis nama daataan haasa'u waan ta'eef dhimmi kun na ilaallateetu hin taane. Gaafa gara parsantiitti isinii dhufu konkuluushiniin xiyyaaronni nuun qabnu keessaa parsantiin 3.6 xiyyaarri keenya tokko The Renaissance Dam waan jedhamuu fi inni eessatti argama Beenishaangul Gumuzitti waan argamuu fi xiyyaaronni nuun qabnu parsantiin 3.6 xiyyaarota nuun qabnu keessaa parsantiin 3.6 afaan Gumuziin yookaan naannoo Gumuzirraa moggaafaman jechuudha. Xiyyaarota nuun qabnu keessaati parsantiin 50 afaan Amaaraan
yookaan naannoo Amaaraarraa moggaafamanii jechuudha. 50. Xiyyaarota nuun qabnu keessaa parsantiin 19 afaan Tigriffaa yookaan naannoo Tigraay irraa moggaafaman. Afaan Oromoon xiyyaarota nuun qabnu keessaa parsantiin 10 duwwaadha. Afaan Oromoon yookaan Oromiyaa irraa kan moggaafamu. Warri kunoo eenyu fayyannaan jettanii isaanuu haqamaniiruuf malee amma fakkeenyaaf eenyu fayyannaan jettanii Abbabee Biqilaati tokko xiyyaarri keenya tokko Baalee Maawunteensiidha. Tokko immoo Niyaalaa Maawunteensiidha. Niyaalaa Maawunteensiin Baaleetti argama sababa jedhuun Oromiyaatti fudhan. Kanaafi konkuluushinii isaa asirra kaa'eera. Kana hojjedhee maneejimentiidhaa fi dhiyeesseera jechuudha. Kan biraa waa'ee eerpoortiitti dhufee dhiyeesseef jechuudha. Eerpoortiin Maqaleetti argamu Raasa Lulaa Abbaa Naggaa jedhama. Eerpoortiin akkuma sila jedhee jechuudha. Eerpoortiin Baardaaritti argamu Balaayii Zallaqee jedhama. Rakkoo maalii qaba ree? Eerpoortii tokko keessa oofisii meeqa jiratu dubbannu? Baay'een hin jiru? Hedduu jira. Ani garuu eerpoortii tokkittiin eenyudhee moggaase? Leetanaal Koloneel Abdiisaa Gaanee moggaase. Wanti kana seeyyamu poolisiin kana seeyyamu hin jiru jedhan. Poolisiin kana na dhowwoo jiraa hoon jedheen hin jiru jedhan. Hin jiru taanaan I'm the CEO of my region nan murteessaan jedheen. So poolisiin heeyyamu bakka hin jirretti gaafachuu qabda poolisii jedhu amma hin jirretti. Banaadha jechuudha miti reekara. Kanaafuu ittan bufee jechuudha. Kanaafi kan bira ittan isinii fufa ergii ta'eeti ittuma coruu wayyuure. Fakkeenyaa fi some of the names of maqaan maappii nuun itti fayyadamnu amma yeroo balaliitu hagara yootii argita. Hagara yootiin eessadha beektaa? Beektaa hagara yootiin? Anuun beekuun ture yaafadheen bare amboodha. Amboodha tu dubbannu. Hagara yootiin an amboo. Naazreetii beektaa already. Adaamaan jedhu maappiin keenya Naazreetiidha. Giyoonii beektaati? Giyooniin tullu boolloo moo walisoodha naan jedhani? Giyooniidha. Zuwaayeedha baatuudhaan. Gibee wanseedha. Dabra Zayiteedha. Oromiyaa mootummaan Oromiyaa kana beeka? Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana beeka? Kanaan hin waamu waan ta'eef. Heerrumti keenya hin beeku. Mootummaanis kanaan hin beeku. Miidiyaan keenyas kanaan hin beeku. Kuni yoo yakka jennee waamuudhaaf akka abbaa murteetti nutti ulfaata illee dogoggora guddaa ta'uusaa garuu afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Kunoo maappiiwwan kanaa isa evidensii wajjiniin isa achirraa kaasedha kuni. Kuni sarvizii eerpoortii keessatti kennamu. Sarviziin eerpoortii keessatti kennamu Oromiyaatti hin balaliinaa, Affaaritti hin balaliinaa, Tigraayitti hin balaliin. Afaan nu ittiin laannu garuu mootummaan bara 2020 jalqabee afaan hojii shan godheera. Garuu ammayyuu nu Amaariffaa dhugaa fayyadamaa jirra. Soal tokko dirreettan balali'aa jira. Jaarsi na bira ta'an Somaaliffaa afaan Oromoo malee hin danda'an. Safety precaution itti himamu. Yoo xiyyaara depressurized ta'e akkas godhaa jedhamu waa'ee lubbuuti miti sana hin beekan isaan. Yoo balaan uumame boru eenyutu itti gaafatama? Dhaabbaticha. Waa'ee lubbuuti qaba. Noo yeroo Faransaayitti balaliinu Fireenchiitti daballa. Ani kanan jechaa jiru Ingiliffaa fi Amaariffaa baduu miti. Gaafa Fireenchiitti balaliinu Faransaayitti balaliinu balleessine warra kana lamaan. Amaariffaa fi Ingiliffi jira. Dabalata garuu Fireenchiitti daballeera. Gaafa Jarmanitti balaliinu dabalata Doochitti daballeera. Maarree saba keenya maan kabajna? Gaafa Tigraayitti balaliinu maa Tigriffatti hin daballu. Afaan lachuu jiraatu maa Tigriffatti hin daballu. Gaafa Affaaritti balaliinu yookaan Somaalitti balaliinu yookaan Oromiyaatti balaliinu maaf itti hin daballu? Dhiibbaa maalii qaba? Vaaliyuun keenyi kan inni jedhu faallaa wanta nuun hojjechaa jirruuti. Kunis seeftiin immoo our first priority jechaadha. Garuu seeftiin bifa kanaan jeopardized ta'a akka jiruttidha kanaan kan natti mul'atu jechuudha. Kanaafi irrarra nu taalaa sirboota muuziqaa garaagaraa fiilmii xiyyaarota keenya irra jiranii afaanonni biraan Amaariffi baay'eetu jiru. Afaan Oromoon garuu Alii Birraadhaa fi Abtaamuu Lamuu Duwwaatu jira. Fiilmiin afaan Oromoo tokko iyyuu hin jiru. Garuu Oromoon kanaan balali'u immoo 60. Kanaaf maal dhaggeeffatu? Itti fe'uun maaliif danqaa ta'e? Customer oriented ofiin jenna. Customer oriented ta'uu qabna.
kan jedhudha komeen kun biraan. Dhumarratti uffata laalchisee biizines kilaasiin Habashaa duwwaatu uffatama. Maaliif uffata surmaa callee ishee asitti naqattee jilbatti naqattee babbareeddee qulqullina ishee eeggattee na keessumsiifte ilkaan ishee akka basalga sanaan jechuudha. Kastamariin caalaa tuurizimiin ta'uun numtu